Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namni moobaayilii fayyadamu hundi beekuu qabu. Gaaffii namoonni baay'een na gaafataa turantu jira. Deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana daawwataa subscribe ka jettu kana tuquu hin dagatinaa akkasuma beelii kanarra tuqxanii all ka jedhu ka jalqabaa irra yoo keessan viidiyoon yeroo mara maxxanfamu isin dhaqqaba akkasuma laayikii daqiiqaa dheeraa isinitti fudhatu sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata laayikii kana tuquudhaan eegala isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu app permission waan jedhamu tokko jira. App permission kana namni moobaayilii fayyadamu hundi beekuu qaba, itti fayyadamuus qaba. App permission kun namoonni baay'ee WhatsAppiin meeseejii na erguu didee, bilbila dalaguu didee, location erguu didee, email sagalee na erguu waan baay'ee namoonni hedduun gaafataa turan keessan. Settingii bilbila irra seenuudhaan app permission jechuun maal jechuudha? Wanni kun WhatsApp fi email qofaa miti waan baay'ee ilaallata. Settingii bilbila irra appis ka jedhu kanarra seentu. Appii kanarra yeroo seentan app management yoo jedhee isinii yoo isinii fide app management tuytu ammallee sanaan booda gaa applicationii bilbila irraa qabdan barnaamija bilbila irraa qabdan guutuu isaa isiniif fida. Hundi isaatu eeyyama barbaada. Eeyyama sagalee jira, eeyyama kontaaktii jira. Keessattuu WhatsApp yeroo lakkoofsa nama haaraa seevii godhe WhatsApp irratti naan baasu waan jedhu faatu namni baay'een gaafattu. Wanni kun egaa waan baay'eetu app permissioniidhaan wal qabata. Fakkeenyaaf email kanarra seennee waliin haa ilaallu. Email dhumarran tuqa appii barbaadanirra tuytu eeyyama kennuuf. Eeyyama yoon kennine sagalee waraabuu hin dandeessanii, bilbiluu hin dandeessanii, viidiyoo koolii dubbachuu hin dandeessanii, akkasuma lokeeshinas ta'e suuraa adda addaa namaa erguu hin dandeessan. Kanaafuu email kanarra yeroon tuqee gara fuula duraa deemu appiin kamiyyuu permission mata duree jedhu qaba. Achi jalaa amma as jala permissions jedhee jira. Camera, contact, microphone jedhee of jalaa qaba. Qabaachuu dhiisuus ni mala. Permission isii jettu kanarra tuyne gara fuula duraa haa deemnu. Permission eeyyama kennuu qabnaa jechuudha. Appii kamirrattu waan ta'e dalaguuf dirqama eeyyama kennuu qabna. Permissionii kanarra tuqattanii yeroo gara fuula duraa deemtan waan eeyyamni kennameef kan hin kennamneefis isinitti agarsiisa. Kaameeraan suuraa erguudha, viidiyoo koolii dubbachuudha, kontaaktii jira. Akka lakkoofsi bilbilaa haaraa yeroo seene email qabaachuuf dhiisuusaa akka ni dhufee nutti himu oonii ta'uu qaba. Lokeeshina adda addaa namaa erguuf lokeeshinni oonii ta'uu qaba. Maayikiroofoonii sagalee waraabuudha yoo dirqama oonii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kaameeraa achi irratti fayyadamuudha email irratti akkasuma lakkoofsi bilbilaa haaraa seenuudhaaf, lokeeshina erguudhaaf, sagalee riikoordi gochuudhaaf dirqama oonii ta'uu qabu jechuudha. Yoo jarri kun oonii hin taane sagalee waraabuu hin dandeenyu, suuraa adda addaa namaa erguu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee wanni inni isin rakkisuuf waan isin permissionii kana alloo hin gooneef jechuudha. Kanaafuu alloo godhamuu qabu permissiniin kun achirrattis isin gaafata. Sanas waliin ilaalla itti deemne. Haa ta'u malee settingii keessa eeyyama sanaa kennuu qabnaa jechuudha. Permission. Fakkeenyaaf ammallee WhatsApp irra haa deemnu. Achirrattis WhatsApp irrattis haala kamiin akka inni eeyyama nu gaafatus waliin ilaallaa jechuudha. WhatsApp jedhee jira irra seenna barnaamijni hundinuu as keessaa argattu waan ta'eef jechuudha. WhatsApp kanarra yeroo seennu permission jedhee qaba innis. Jala kanatti gara gajjallaatti permissions eeyyama jedhee qaba jechuudha. Warreen kaameeraa kontaaktiin ka jalatti dhufe ka eeyyama kenname irra tuynee gara fuula duraa haa deemnu. Ka bilbila garii ooniif oofii akkasittiin qabu isallee isinitti agarsiisa. Kaameeraan eeyyama kennamaadha, kontaaktiin lokeeshinni hundinuu eeyyama kennamaadha. Oofii ta'u yoo ta'e oonii goonaa jechuudha. Kana jechuun kontaaktii amma fakkeenyaaf yoo oofii ta'e yoo namni lakkoofsa namaa seevii goone WhatsApp qabaachuuf dhiisuusaa dhufee nuun baasuu jechuudha. Akkasuma lokeeshina namaa erguudhaaf WhatsApp irra lokeeshin ka jedhu oonii ta'uu qabaa jechuudha. Sagalee waraabuudhaaf maayikiroofoon ka jedhu oonii ta'uu qabaa jechuudha. Storage suuraa adda addaa, viidiyoo adda addaa, sagalee adda addaa namaa erguuf storeejiinis eeyyama kennamuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp irra deemne lokeeshina oofiidha. Lokeeshina ergee isinitti agarsiisu jala share irra tuqee sanaan booda lokeeshin irra haa tuqu. Lokeeshin irra yeroon tuqu waan achi oofii ta'eef eeyyama kennuu qabdaanaan jedha. Asirraa dirqama eeyyama kennuu qabdaanaan jedha. Sanaan ala
naan eeyyamu jechuudha. Bilbilii tokko tokko gara seetingii isin geessaa tokko tokko immoo akkuma kanatti asumatti fide continue not now qaba. Continue kana yeroo isin tuutan allow deny isinii fida. Allow eeyyama kenni WhatsAppiin kee akka inni location erguu danda'u eeyyama kennuu qabda waan jedhu yeroo irra tuqu allow WhatsApp business to access the device location eeyyama kennii naan jedha. Allow deny jira jechuudha. Settingi bilbila irraan oonii gooneera yoo ta'e kana nun gaafatu. Garuu amma allow tuquun qabaa jechuudha location erguudhaaf. Kana jechuun business WhatsApp kanarra seenee isinitti agarsiisu permission kanarraan tuqa. Permission irra yeroon tuqu location off ta'ee jira jechuudha. Kanaaf eeyyama kennitu malee hin dandeessu naan jedhe. Ergan oonii godhee ka'ee amma WhatsApp itti deebi'ee yoo location irra tuqe dhibbaaf dhibbatti location erguun danda'a jechuudha. Locationuma kiyya GPS banuu qofatu narraa eegama malee. Kanaafu aappii kamiyyuu permission ka jedhu kanarra galtanii eeyyama kennuu qabdu jechuudha. Eeyyama barbaachisaa ta'e aappiinuma sanarra tuqxanii permission irra seentu jechuudha. Yoo WhatsApp irraa settingii keessa seen isiniin jedhee akkasuma bilbila tokko tokko immoo ooniif oofii isiniin fidu. Fakkeenyaaf WhatsApp irra deemee isinitti agarsiisu. WhatsApp irra deemee WhatsApp irra tuquudhaan yeroon gara fuula duraa deemu permission ni jira. Kana jechuun warra ooniif oofii isiniin finne permission ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa deemtu jechuudha. Erga aappii barbaadanirra tuqxanii kaatanii aappii eeyyama kennuufii barbaadanirra amma kan gubbaa ka allowed jedhee jiru ka eeyyamni kennameef kan not allowed mata duree jedhu jala jiru immoo ka eeyyamni hin kennamneef. Kanaafuu warra gajjallaa jiran hunda jira. Warri kun amma ka gubbaa jiran allow godhameera. File medianis allow godhamee jira. Garuu kan gara gajjallaa jiran contact logs camera location microphone phone ka jedhan kun eeyyamni hin kennamneef. Kanaafuu maal goona tokkon tokkon jaraarra tuquudhaan isa jalqabaarra keenye duubatti deebina. Allow only while using the app duubatti deebina. Ammallee kaanis microphone location isas tuttuquudhaan allow ka jedhu ka jalqabaarra kaa'uudhaan kan dol allow dhumarra ture ka jalqabaarra kaa'uudhaan duubatti deebinaa jechuudha. Hunda jaraayyuu allow isa jalqabaarra taa'uu qabu jechuudha. Locationis phones hundayyuu irra tuttuqnee ka gara gajjallaa jiran allow ka jedhu ka jalqabaarra keenyaa jechuudha. Kana jechuun eeyyama kennaafii jirra. Allow ka jedhu keenyaa jechuudha ka jalqabaarra. Hunda jiraatu warra gajjallaa jiran locationis barbaannan locationis tuquudhaan amma ka gubbaa jiran eeyyamni kennameeraaf kaameraa contact file and media warri kun amma eeyyamni kennameef jechuudha. Yeroo nuti eeyyama kennine gara gubbaatti ol darbaa jechuudha. Kanaafu warri ooniif oofii fuula duratti isiniif hin finne irra tuquun ka jalqabaarra keessanii duubatti deebitu jechuudha. Aappii irra seentu sanaan booda appilikeeshinii barbaaddan irra tuquudhumaan aappii isinitti tole eeyyama kennitu. Haala kanaan dirqama appilikeeshinii fayyadamtan hunda eeyyama kennuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.